Ashamaa harka fuunee jirra dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoon haa galatoomu. Nagaa kootti aansuudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan afeerraa kooti. Warreen chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan gara maatiitti hidhama. Warri maatii nuu taatan immoo galatoomaa galanni keessan guddaadha nuuf jiraadhaan isiniin jedha. Egaa kallattumaan gara barnoota koo har'aatti nin ce'a. Barnoonni koo har'aa rifeensi keenya nu jalaa bubuqqa'aa nu jalaa caccabaa sababa maaliitiif warreen jettanii deebisaa hanga torbaatti qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumuraatti na wajjin turaan afeerraa kooti. Tole gaaffii tokko irratti kan jiru rifeensi keenya kan uumamaa yookaan immoo rifeensa uumamaa yeroo hundumayyuu dhiqachuu dhiisu yookaan immoo torbeetti haal lama qofa dhiqachuun nurraa eegama jechuudha. Kunis sababni isaa rifeensi keenya jiidhinsa uumamaan qabu yeroo yoo dhiqanne yookaan yoo miicine akka irraa badu ni godha yookaan immoo akka goggogu ni godha. Sababa kanaatiif immoo caccabinni ni uumamaa goggoginsi ni uumamaa. Kanaaf hirmaata rifeensi keessan ni bubuqqaa ni caccaba. Kanaaf dirqama torbaanitti yeroo lama qofa rifeensa keessan dhiqachuu qabdu jechuudha. Inni lammataa immoo yoo dirqama yoo ta'e jechuudha. Dirqama yeroo sadii yeroo lama dhiqachuudhaaf dirqamootni ta'e parsentii 50 bishaanii fi parsentii 50 shaampuudhaan laaffisuu qofaadha malee dhiqachuutu hin jiraatu laaffisuu qofa. Inni sadaffaan wantoota jiidhinsa rifeensa keenya gargaaru yookaan immoo moisturaayizii kan godhu fayyadamuu qabna jechuudha. Innis zayitii kuduraa yookaan immoo biqiltoota irraa oomishaman kan akka giraapsiseed oilii fayyadamuun nurra jiraata jechuudha. Inni arfaffaanii oomisha yookaan immoo kalara jijjiirtanii yookaan immoo jijjiirtanii kalara dibachuu yookaan dibata rifeensa keessan diimeessu yookaan gurraachisu dibattanii keemikaalota baay'ee waan of keessaa qabuu fi rifeensi keessan akka bubuqqa'uu fi akka caccabu sinjalaa saaxilaa jechuudha. Kanaaf rifeensa keessanii kalara jijjiirtanii yookaan immoo kalara jijjiiruudhaan baay'istanii dibachuun sinirraa hin eegamu yookaan isiniif danda'ame dhiisuu yaaluu danda'uu qabdu jechuudha. Warri rifeensi keessan sinjalaa caccabu sinjalaa bubuqqa'u kalara dibachuun faayidaa hin qabu waan ta'eef daran akka caccabu godha waan ta'eef rifeensa keessan dibachuu dhiiftanii hin filatama jechuudha. Inni shanaffaanii yoo rifeensi keessan filattan jechuudha. Yoo rifeensa keessan filattan yookaan kombee gootanii filaan ittiin filattanii ilkaan isaa baay'ee walirraa fagaachuu qaba jechuudha. Walitti dhiyaatee yoo taate rifeensi keessan yeroo harkistan yookaan yeroo filtanii sinjalaa bubuqqaa sinjalaa caccaba waan ta'eef walirraa kan fagaatu isa fayyadamuun sinirra jiraata jechuudha. Inni ja'affaanii yeroo rifeensa keessan bareechuudhaaf yookaan immoo istaayilii isaa yeroo qabattanii rifeensa keessan baay'istanii harkisuu yookaan immoo baay'istanii jabeessitanii yoo hidhanii rifeensi keessan sinjalaa caccabaa sinjalaa bubuqqa'aa. Keessattuu rifeensi fuulduraa baay'ee haphii yookaan sisii waan ta'eef sinjalaa buqqa'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akka gootan kabajan isin gaafadha. Inni torbaffaan immoo yeroo irribaa yookaan ciisa keessan irra deemtanii boraatii yookaan immoo pilloon keessan kotonii irraa hojjetamuu hin qabu jechuudha. Kotoniin baay'ee rifeensa keessan miidhaa geessisa jechuudha. Kanaaf kotonii irraa kan hojjetamu kan immoo pilloon keessan boraatii yookaan pilloon keessan kotonii irraa hojjetamuu hin qabu jechuudha. Kunis halkan yeroo nafta rifeensa keessan qabatee harkisuu yookaan immoo jiidhina isaa waan of keessaa tuutuuf jechuudha. Kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa galanni keessan guddaadha naaf jiraadha. Gaaffii isin hin galle immoo na gaafadhaa. Nagaa ta'a. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan ammas chaanaalii kiyya subscribe gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa galanni keessan guddaadha naaf jiraadha. Bye bye.